Akkam jirtan? Ayee amma gannuutaa. Akkam jirtan? Akkam jirtan? Fayyumaan. Hundumuu taatiin mari'anna. Biitii faanii si gadi hin jiru. Akka muutu aadaa guddaa rakkoo qabu ta'a. Akka isin taane jiran ta'e kanaafuu dhugataa. Manni noo anan beekaa hundumtu taa'aati isinii gabaabsee haasa'aa walii gallee. Wanni guddaan bakka wal agarree waggaa 3-4 tura waggaan as dhufe lakkoofsi Oromoon biyya Faransaay jiraachuu gaafsan hin dhage. Lakkoofsi Oromoo gaafsan asitti agarree hedduu lakkoofsaan xiqqoo ture. Ka amma jiru kana tokko kurnabbaayyuu hin ga'u ture jechuudha. Jaran akkasumatti wal hortan moo eessaa yaa'e namni kun hundi? Ammallee walora, ammallee baay'adha. Baay'inni qofti gahaa miti. Har'a siyaasaatti kuman dubbadhu. Waa'ee hawaasaa irraa hin dubbachuu barbaada. Maaliif lakkoofsi keessan akkana bal'atee argachuun hedduu na gammachiisa yaaddoos natti uumu. Yeroo baay'ee Awurooppaa keessatti hawaasni guddaan kan jiru Jarman, Noorwee, biyya Ingiliziiti. Asitti immoo waggaa 2-3 dabre kana keessatti lakkoofsi namaa akkanatti baay'atee dhufuun carraan nu uumuu qaba. Carraan nu uumu biyya sana keessatti illee gadi dhaabbanne lakkoofsa biyya kanaa qabnu kanaan fayyadamnee bifa adda addaatiin uummata keenya bira dhaabachuudhaaf hariiroo mootummaa fi uummata Faransaayii fi hariiroo uummata keenya walitti cimsuu irratti lakkoofsi keessan baay'achuun bu'aa guddaa qaba. San qofa osoo hin ta'in ijaaramuufis hawaasa kana cimsuufis waan gaarii carraa gaarii uuma jechuudha. Kanaaf baay'achuun keessan na gammachiisa. Haa ta'u immoo akkanatti baay'attanii yoo sirriitti hin ijaaramin yoo wal hin dhaggeeffatin yoo of hin danda'in yoo wal hin danda'in asset yookiin immoo faayidaa nuuf hin qabdan akka uummataatti liability kaa'uu ba'aa ta'uu dandeessa jechuudha. Kanaaf dura teessuun teessan addee duniyaan hamma tokko biriif naa godhaa turte yeroo gabaabaa keessatti hawaasa cimaa ijaarrachaa deemaa jirtanii hamilee namaa kenna. Nama jajjabeessaa by the way ganama isii miti kaballeesse dhiifama isii gaafachuun qabdu dhiifama yoo gaafanne numatu gareen security keenya airport irratti simannaan godhamu rakkoo waan qabaachuuf bakka ofii to'an galma keessa ta'uu qaba yaada jirurraa nutu jalaa dhokatee dhufee isii osoo hin ta'in dhiifama isin gaafata. Gara haasawaatti akka deebinu Oromoon Faransaay akkanatti baay'atee jiru kun babbareedaan dargaggeessi kun akka laalutti average umriin keessan 25 hin jaalu. Hedduun keessan qurxummii irraa dhiittanii Jarman keessaaf Xaaliyaan qaxxaamurtanii dhuftan. Abdii namatti hortan fuula keessan hoggaa laalan. Abdiin sun dhugeeffamee saba keenyaaf uummata keenyaaf bu'aa akka buusu tokkoffaa akka nam tokkeetti jabaachuu gaafata. Carraa argame hundaan lafa taa'uu hin qabdan. Hojjechuu qabdan. Hojii osoo hin tuffanne. Biyyoonni Awurooppaa kun welfeerii namatti kennan yeroo baay'ee gargaarsa. Haga bayyanatanii ji'a muraasaaf gargaarsaan jiraachuun gaarii. Garuu waggaa 5 waggaa 10 gargaarsa irra hirkatanii jiraachuun miilaaf harka of naafessuu ija of jaamsuudha jechuudha. Kanaaf hamma danda'ameen hojii osoo hin tuffanne hojjechuu. Hamma danda'ameen waan fedhallee haa ta'u maaliif suphee hojjechuu hin taane barachuu.
Nada keessanim dargaggo. Oromoo Oromiyaa fayyaduu barbaaddanimi. Of danda'uun hojiidhaan barnootaan of danda'uun barbaachisaadha. San qofa miti akka namarratti akka nam tokketti naamusa horachuu qabdan. Naamusa hin qabdan jechuu kiyyaa miti. Dargaggeessii waan turtaniif anis osoo adriin hin nyaatiin sadarkaa keessan waan hin tureef bara dargaggummaa keessatti wantoonni nama hawwatan kararraa nama maysan baay'ee jira. Biyya hambaa keessa jira. Biyya Faransaay, biyya Paaris, biyya Awurooppaa kana keessatti isin bakka bu'oota saba keenyaatiif uummata keenyaati. Akka bakka bu'oota saba keenyaaf uummata keenyaatitti ormi dhufee isin argu, kararratti isin argu, hojiirratti isinitti dhufu, mana barnoota irratti isinitti dhufu. Gammada Kadiir Abdataa isiniin jiru. Gurbaa Oromoo intala Oromoo takka isiniin jira. Naamusa gaariin, amala gaarii yoo isin arge Oromoo ija gaariin laala. Naamusa hamaa keessatti, waan gadhee keessatti, waan hamaa keessatti, waan yaraa, waan balfamaa keessatti yoo laale immoo namni sun qofa osoo hin ta'in uummata keenyallee ijaan fuudhanii ilaala jechuudha. Kanaaf isin firoomatoota keenya, isin ambaasaadoroota keenya naamusa ofii guddifachuun hedduu barbaachisaadha. Biyya Faranjii jirta. Keessattuu biyya Faransaay jirta. Awurooppaa keessa jirta. Hawaasa itti dhufne kanarraa waa hedduu barachuu qabna. Aadaa Faranjii barattanii baddanii waliin jaan suni guututti dhugaa miti. Aadaa ofii cimsachuun naamusa safuu Oromoo cimsachuun qabatanii itti fufuun gaarii. Waan gaggaarii immoo uummata itti dhufne kanarraa barachuun immoo na barbaachisa. Waan uummanni Faranjii kun, uummanni Awurooppaa kun itti gaarii hedduu jira. Wanni gaarii keessaa tokko naamusa. Mirga namatti darbuu dhabu. Of eeguu, mirga namaas eeguu, ofillee eegsisu. Hojiirratti cimanii hojjechuu. Kun naamusoota biyya kana agarru keessaa. Kabiraa aadaa wal danda'u tolerance. Yaada walii danda'u, ilaalcha walii danda'u, hubannaa walii danda'u. Tolerance barbaachisaa. Obboleeyyan keessaniin, hiriyoota keessaniin, uummata keessan Oromoo qofa osoo hin ta'in, uummatoota addunyaarra jiruu fi warra biyya kanaa keessa ta'an wajjin wal danda'uun aadaa isaanii kabajuun irraa barachuun ofii barsiisuuf yaaluun tolerance essential. Biyya dimokiraatawaa keessa jirta. Dhabiinsa dimokiraasiitu biyyaa isin baasa. Kanaaf wanti biyya keessaniif, saba keessaniif, uummata keessaniif isin gabaatu gumaachisan keessaa tokko aadaa wal dandeettii. Biyyi teenya lola hamaa keessa isii galche tokko aadaa wal danda'uu dhabamuu isaati. Wanti isin keessaniif, warra keessaniif, biyya keessaniif qabattanii galtan yuura qofa miti. Naamusa aadaa wal danda'uu qabatanii dhufu. Kabiraa aadaa baradha, aadaa uummata biraa. Aadaa warra Faransaay baradha. Aadaa sabaaf sablammoota jira. Warri amma Afrikaa kaabaa kun baay'ee baradha. Aadaa isaanii baradha. Barachuu qofa immoo waan tokko immoo abboo'ee godha. Geetoo hin hundina. Hiriyaan kee hundi Oromoo taana. Ka wajjin dhuytu, ka wajjin taphattu, ka wajjin barattu hundi Oromoo qofa taanan ati of miidhaa jirta naannoo kanatti. Oromoo kee fira kee jabeeffadhu. Orma immoo firoomfadhu. Na dhageessaami? Fira kee jabeeffadhu, aanaa kee, lammii kee jabeeffadhu. Kabaji guddisi gargaari. Orma irraa immoo of hin moggeessin. Isolationis ta'uun hin barbaachisu. Nuti wanni agarru akkuma kalee warra Jarmanii jechaa ture. Isin amma Oromoota Oromiyaati miti, Oromoota Faransaay, Oromoota Awurooppaati. Amalli keessan, aadaan keessan, adeemsi keessan Oromoo Faransaay ta'uu qabu, Oromoo Firaans ta'uu danda'uu danda'a jechuudha. French Oromoo ta'uu danda'uu qabdan jechuudha. Kana gochuudhaaf afaan barachuu qabdan. Tokko amma hamiin dhaga'e maali? Ijoollee as jirtu gurra yoo gurraan afaan hin beektu jedhan. Dhugamoo dhugaani. Tokko ka fuudhee gurra muree laalu. Afaan barachuu qabdan. Wanni afaan barachuu isin dhoorgu tokko sa'a 24 namuma keessanitti
كوجيكال تنهاتو كسوشيال ميديا وجير توجين أفان مورموتي ولله لباي ولتن أفان بركة أفان بيجانا يوم بران نمو بيجانا كيسة القدة هندن ديسا نادا كيسو جول أفان بردا هذا بردا وجي بيجانا بردا كان ردي هو جباتني ديمتن أكلم دوكوت مالي في هواسني دوك هواس نورمو فرنساي نموت رومبا كان راجار سبني كينيا سومني كينيا نموت رومبا راجار نموني رومبا نامو سمتا ساني هو كباتا غاي هو كباتا برنوتا وجي يو دندر آدا اور ما سرت مدعي بدني أفان اور بيكيه سجرني بردني أكا غاري كيو كول كنا ممتاز سبا كينيا موامدو بودا بايا أفان برد أونين جو توكبا وجي كيسني برنوتا كيسني غاري successful تاو إتي ملكاو غاري سامكو فاميتي وان بيكيه كيسة تاو لميله بيكنا موتوما بيكنا دابيله بيكنا أفان أورمون نهيته ودين دين تاو أفان مسالين إتي موداف نوغر غارولاف إفيس غرغارولاف وجين غودان إفيرت وجهتو هواسني تو كم مرة بوزينجه نمودا متايا روم فراجار نموني روم فرنسا كيسي رانكم برنوتان چيمايو كديه منتاد هوجيران چيمايو كديه منتاد ناموسان چيمايو كديه منتاد هواسني أورمو فرنسا يجيرو بايه بايه چيما دين جرمني ترانسفورميشن غودان أرجع أبدو الرجاء بودن ده كولا وافي كولا فور أوساكا متين في بيا جرمن يروسن واني توري جما ناموساتي جما برنوتاتي جما هوجيتي بايه كدي بواتو درجة كيس كينيا باي هر كولا نونتو توري كوجي كم كم برنوتا كم سنيجد كان أفان دن دوار كلامون تو هر رجارو كاليس أوكان نكير إرجريسي سا أمسيس تو أمسيس تو أفان جرمني هذا إرجريسي سا هوجي كبته وجهتا جر باب يا جرمني تين جروي كان أرجودان موتومان بيساني مو هدو إسارتيف ورقة أيام كنا في رايتو كنا بزنس ون يعني سياسان بكجاو كذا ديسو هواس ميو جارمي كنا را إني قدان وجي هواس جارو كيسا تو كوين قدان كان إسم كفاميتي إرجع سوتشي كنا يجعل للركاسة غريلة أكنا كوميدي أكنا كنا جاتا ميتوربا كمنا الدنيا را 67 أك أفريقيا تو هواسني أك هواس أورومو دياسبورا جارمي تو كونجلو كنا بيها وفي تفتنا سب نكين جباية جارمي ربي الله كنا كيسة تو أقوى تقولن دبر كنا كيسة باية جارمي دي يو أكاسي تجارم داري را كان چمادي أكر أمفتي جباتني أك هواس أتيو هوغانو توغا اوكي سافيلتن كبجا تغيفتا وهي بودو ركيسن وما في بر تغيفتون تمسونين بير دابچون ججبيسون مالي في حواس هوغانو يچوني هرري بلاش تاو هرري بلاش ويتني هرري كندر دين دكبان بيرفيات كغلدن كمني فياته فيا وغان رابو سبودا سردو جلن كين هچو هوغانو ني كيسن مندان كبن وام بيدر وام كمان وجي زاني مادي زاني يرو وجدن كانت هميله زاني چيمسو بيرد آبچو وجي تو رابوداني وجچو باي برباشا مالي بي يو إنسان هميله أرغتن وجي وجدن مل كيسن يو إنسان كمل كيسن تات إسيله وجي مل كادين تن هنا حواس جارون حواس چيمسو رت أكمدت تول أفجارا أفجبيسا كاباسيتي كيسن قديسا أك حواس تيمو حواس كيسن چيمسا hawaasa ogajan walde hawaasa ko famiti abosha jarradda akka qeerra uftanitin akka walta uftanitin ukubi jarradda masjida mata keessani churchi mata keessani qabadda nama shanille odaate afaan keessani yoo dubbatta rabbi irra dhagaa beeka afaan keessani irra dhagaa biratin kanaaf nami keenya bifa adda addaatiin garee gareen waggaa akka gaariitti jaarame hoo jaaramu immoo دغالي ولي دورف مالي ولي رد جارو أكنتان ولي تمسون قافة ولو والبرد أبتون هدو برباي سادا تامسي إيمان أني إسرتي مو بربادي أكا هواسا ريفو لفارو هودت أكا هواسا الرجريسي سا درجة جيس ريف بيخنا رفيدت ملكا إني باي إني كيسا كون ملكا إني بولا كيسا رامولا تكون إنرجي نسين راتو فكون باي نبورس باي نتيمس
haaraa taatanii biyya kana keessa sirriitti ijaaramtanii madaguu dhabuun keessan immoo na yaaddeessa. Waggaa dhufu immoo waggaan dhufu kana jalan jabaattanii osoo gurri keessan hin muramne afaan Faransaay haasoftanii akkana eedan abdiin qaba jabaadha. Ta siyaasa silaa ta Jarmanitti haasawaa inni osoo nuti Jarmaniin kaane Faransaay waan geessu hedduu siyaasa'uun nama rakkisa. Wanni marsaa kana amma deemaa fi jiru xiqqoo marraasanii tuqa. Marsaa kana anis Baqqalaa Garbaas jaalli kiyya mana hidhaatii fi hoggansi kiyya kan gara biyya alaa deemee tokkoffaa isin galateeffachuuf. Yeroo tokko maal nuun jaani yeroo isin asii mormii godhaa turtan sun warri hamilee keenya cabsuu barbaadu kan Faransaay dhaabatee lallabu sun mee dhufee isin haa baasu jennaani. Nu baasullee baatu achi taa'ee lallabuu san nu dhageenye dhaga'uun keenya qaamallee ta'uu baatu qalbii ta'anaan asii baane jenneetti dhaadataa turre jechuudha. Kanaaf galatoomaa jennee turre. Kalammataa haala rakkisaa walxaxaa suukanneessaa uummanni keenya biyyi keenya keessa jiru ka torbaanota darbe kana keessa walii ibsaa turre sanirratti marii goonee kallattii gara fuulduraa wal qabsiisuudhaaf. Akkuma argitan akka paartiittis akka hoggansaattis kaleessas biyya kana karaan itti mootummaan ammaan gorra jiru kun ittiin deemaa jiru biyya kana balaatti buusa wal waraansa hamaatti geessa diigumsa hamaatti geessa. Karaan kuni booda karaa kana koottaa qoolisaa jedhanitti itti waywaannetti hidhamne waan biraatiin hidhamne beekamu. Waan biraatiin miti. Rabbii jaa biyya tana lolatti hin geessina. Ummata kana waliin ficcisiisina. Jijjiirama dhiiga qeerroof qarreen dhufe kana gufachiiftanii dhumaatii daran akka nutti hin finne jennee waywaanneessanii fidhamu. Waggaa baanuu nu jennoo keenya hin jijjiiru. Wal waraananii wal bitanii gaafa wanni nu jenne dhugaa ta'uu argan nu gallakkisan. Erga baannes mari'annee ejjannoon nuti fudhanne biyya kanaaf ummata kanaaf saba keenyaaf isaa taatu sabab sablammoota waliin jirruuf falli jiru karaan jiru lola dhaabanii nagaatti deebi'uu barbaachisaa jenna. Haasaa kanatti ka'ee gaafiin adda addaa ka'aa jira. Tokko lama irratti yaada isin ibsuun barbaada. Nagaan haa bu'u hoggaa jennu nuti humnoonni qawwee qabatanii qabsootti seenan dhugaa hin qaban jechuu keenya miti. San qofa osoo hin ta'in lolli haa hundi hamaadhaa jenneeti miti. Haalonni lolaaf nama dirqisiisan jira just war wanni jennu. Keessattuu yeroo dhiibbaaf roorroon akka malee hammaatte karaa lolaatiin malee karaan bilaan jirretu lolli haalli itti seemamu ni jira. Dhimmoonni tokko tokko keessattuu dhimmoonni birmadummaadhaan wal qabatan dhimmoonni aayidiyooloojiidhaan wal qabatan yeroon itti furamne jiraachuu danda'an. Lolli biyya keenya keessa godhamu garuu lola waliiti. Lola obboleeyyan jidduutti godhamudha. Oromiyaa keessatti illee godhamu lola Oromoota jidduutti godhamaa jirudha. Kana liqimsitanii fudhachuu danda'uu qabdan. Tokko bitaa goree tokko mirga goree kan wal fixaa jiru joolluma isin wajjin barattan joolluma isin wajjin guddatan. Akka Itoophiyaatti soo fudhattan warri wal fixaa jirus kan wal fichiisaa jirus lammii biyya takkaa qofa osoo hin ta'in ummata hireen isaa walirratti hirkattee jechuudha. Wal waraansa waloo civil war keessatti injifannoon argamuu hin danda'u. Keessattuu zabana kana keessatti yeroo humnoonni lola irratti gaaza naquudhaan beekaman heddummatanii dhufan kana keessatti wal waraansi waloo wal mo'achuu hin danda'amu. Akka ilaalcha kiyyaatti lolli yeroo ammaa goda Itoophiyaa adda addatti godhamaa jiru lola silaa godhamuu hin malle. It was avoidable. Lola laaftutti mariidhaan aangoo qabeenya walii qoodudha wal dhiirurra
والقبائل سلا فرمو دنداو غير ولا ترينا كنا لولا كان أبو بربازا دجني ديمن لولا كان أبو بانني أورمو في سبب سلمود بيساني تبيس هم ما تديم aku mengkali saja tuh deh hal Oromon arah kaya juru baroda cungkur sa amma duralle ak amma kanat umain juru bukae imbew hida membew mida ma imbew lolle kun tuhuna garu rakkon kun safari ummata kenya daga ukuni dacha anda bala di maichu kanaf wanni lolle akka daba war banu mada kale sadarra madam birada balama akan demne umati kare sadarra dacha anda bala akan demne hanki sudah jechu Kamera, wanni way wacha jirruf lolli kun itti hufnaan yeroo ammaatitti mootummaa wajjin garagartuu shadii jaattu lolaa jira lolli kun itti hufnaan mootummaa keessallee gartuu adda addaatu biqilaa mootummaa keessa wal waraanuu eegala kan mootummaa waraanullee dachaan babal'ataa deema san qofa miti humnoonni biyyaalaa yeroo ammaa biyya san keessa seenanii gartuulee wal lolan gargaaraa jiran kan durii caalaa baay'ee lolli kun itti hufnaan garuu dachaan guddataa deema kanaafi lola kana dhaabsisuun wal waraansa hamaa funyoon isaa hin beekamne ofirraa hanqisuuf nu gargaara jennee amana waan biraa lolli haa dhaabatu hoggaa jennu akka paartiittis akka hoggansattis lolli kun kaayyoo qabsaa'onni Oromoo kumaatamaan itti dhuman hawwii ummanni Oromoo bilisummaaf qabu misoomaaf qabu rakkoo keessaa ba'uuf qabu hin gufachiisa daaraa godha jennee waan sodaannuuf ummanni keenya maaliif qabsaa sirna gabrummaa keessaa bahee hiyyummaa sirni gabrummaa keessaa bahee san keessaa cabsee of danda'ee jiraachuudha mootummaa isa dhiitu osoo hin ta'in mootummaa ofii fulateen buluudha eenyummaan isaa dhiitamuu osoo hin taane eenyummaan isaa akka kabajamtuuf kanaaf qabsaa'e kanaaf miti ijoollee obboleeyyan keenya kanaaf wareegamanii miti lolli kun itti fufnaan garuu ofiin sobinaa Oromoo warri as jirtanis warri bakka biraallee ilaaltu lolli kun itti fufnaan nagaan deebi'uu baannan humnoonni adda addaa lolli baay'een naannoo san godhamu gogaama qeerransaatiin godhama ni beektan lolli kun itti fufnaan hawwiin sabni keenya qabu nagaan jiraachuudhaaf misoomee jiraachuudhaaf aadaa fi afaan isaa guddifachuudhaaf mootummaa isaa ta'u filachuudhaaf carraan inni qabu guyyaarraa gara guyyaatti dukkanaa deema san qofaa mi beeku wanni qabsoofnee fi qabsoo biyya ijaaru keessa nation building struggle lolli kun itti fufnaan tokkummaan Oromoo laaffataa deema tana gurra kaaddaa tokkummaan Oromoo laaffata gartuulee wal waraanan baay'ata akeenii fi xurreen kaleessa abboonni keenya irra deeman irraanfatama xiiqiif haaloon hoggansa jidduu jiru babal'achaa jallina gowwummaa hoggansa keenyaatii fi summii humnoonni alaa facaasanii tokkummaan keenya daran laaffachaa tokkummaan Oromootii fi Oromiyaa sirni federaalawaa dimokiraatawaa walqixxummaa ummanni keenya hawwaa ture sun laaffataa deema jennee waan sodaannuufi kan kanarratti wayi waannuuf kanaafi ummanni keenya kan Faransaayis kan biyya alaa jirtanis kan biyya biraa jirtanis hamma danda'ametti rakkoo ummanni keenya keessa jiru ummanni keenya Wallaggatti Gujiitti Shawaa godina 3-4 keessatti godinoota garaagaraa keessatti rakkoon ummanni keenya keessa jiru kun daran babal'ataa akka hin deemne ittisuudhaaf qaamonni wal waraanan mootummaarraa eegalee lola dhaabanii saba keenya ummata keenya ollaa keenya hayyootaaf abboota keenya baraaranii dukkana ummata keenyatti as deemu kana akka nurraa dhaaban waamicha nu dhiyeessinuuf akka deeggartan isin gaafachuuf dhufne jechuudha. amma neegan jee booda tanin duraa sanatti ni deebi'a hamma
dandeenyetti biyya nagaatti deebisuudha. Hamma dandeenyetti duuti uummata keenyarraa akka dhaabattu. Hamma dandeenyetti wal waraansi saboota keessatti dhoo'ee ummata wal fichisiisu deemu kun akka dhaabatuuf beekumsa qabnuun, beekamtii qabnuun, sagalee qabnuun, lallabuu waywaachuu fala ilaaluu itti bu'u. Isin immoo uummanni keenya biyya alaa jirtan akka sabaatti wal danda'a. Tokkummaa keessan cimsaa. Aarree jettanii jallaan tokko keessaa ka'ee ganda biraatti arraba yoo dheeresse. Abaaramaan tokko amantii takka keessaa ka'ee amantii biraa irratti xurii yoo kafaalu taate nama tokko jallaa rabbi abaare tokko haadhaaf abbaan abaaran jecha ganda biraa irratti duuluun amantii biraa irratti duuluun gonkumaa barbaachisaa miti jechuudha. Kana dura dhaabachuu didu qabda. San qofaa miti. Qabsoo sabummaatti kan gaggeessaa ture. Akka sabaatti roorroo hama miidhaan hamaan sirnoota dabranii nurra ga'ee jira ammallee ga'aa jiru. Garuu dhiigii qabnu, aarii qabnu, madaa qabnu san akka itti ibsannu of eeggannoo guddaa gaafata. Biyyi sun dhoowwee sitti hima. Keessattuu wal waraansi saboota hamaan deemaa jira, dhufaa jira. Kanaaf waggaa wal geessanis, waggaa kophaa jirtanis waan saba biraa xureessa, waan saba biraa dallansiisa, waan hariiroo Oromoo fi saboota ollaa jidduu jiru hammeessarraa akka qusatatan isin kadhachuu barbaada. Nuka qabsoofne gabrummaa jalaa ba'uudhaaf, roorroo jalaa ba'uudhaaf, sirna dimokiraasii uumuudhaaf, haqa keenya eegsifachuudhaaf, eenyummaa keenya guddifachuudhaaf, afaan keenya guddifachuudhaaf malee saba biraatiin wal fixuufii miti. Wal waraansa saboota jidduutti godhamuun sabni injifatee ba'u abadan hin jiru. Hundi waliin kasaara jechuudha. Kanaaf akka daasporaatti bilisummaa guddaa qabdanii sooshaal miidiyaa adda addaa irra fayyadamtanitti saba keenya jidduutti tokkummaan wal hubannoon walii tumsuun akka jabaatu saboota waliin jiraannu wajjinis gadoon kaleessaa qotamtee kakaatee uummata akka wal fichiisu osoo hin ta'in gadoon kaleessaa madaan kaleessaa akka fayyitu akka wal dhaanamtu akka irratti hojjettaniin isin gaafadha. Warra Faransaay hedduun isin jaaladha. Biyyi Faransaay tun biyya jaalalaati jedhanii jaalatee isin haa cimsu, jaalatee isin haa cimsu galatoomaa isin jaa. Hamilee nusi madda. Hamilee nullee baay'ee isa jaalannaami. Isa jaalannaami. Galatooma. Kanatti aansee sagantaa qabnaa sagantaa tokko booda har'a guyyaa wal gadhiisanii miti. Akkasiimi gaafiif deebiitu jira. Waan isin gaafattanii hundaafuu isinii deebisanii garuu tasgabbooynee yaada keessan ammarraa jalqabaatiniin yaada keessan gaggabaabsitanii gaafii gaafattaniif ittuf qopheessaa. Gaafii gaafatan daqiiqaa lamarra isiniin kennamu. Gaafii ammoo gaafii waliin fakkaanne gaafatanii amma sagantaa galii sassaabuutti seenna. Haga inni xiqqashu hafuura fudhatu hasaarra ture haga inni xiqqashu hafuura fudhatu sagantaa galii sassaabuutti seenna. Arjooma keessanitti dhufuftan nu jalqabdan. Sagantaa OMN gargaaru